Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Peace Media Network kun qophii malli maaliiti? Qophiin malli maalii torbaanatti guyyaa tokko guyyaa arbaa yookiin roobii kan isin dhiyaatu hoggaa ta'u sagantaa kana qopheessee kan isin dhiyeessu ani Ibsaa Masraaj. Qophiin malli maalii rakkoo hawaasa keessa jirtu finnee kan furmaata ittiin barbaannu jechuudha. Qophii torbaan kanaatiin taatee magaalaa Dirree Dhawaatti ji'a takkaan dura Poolisiin liyyuu haayilii magaalaa Dirree Dhawaa seentee namoota hedduu miitee nama kaanis ajjeestee qabeenya hedduu saamtee kaanis barbadeessitee turtee wajjii wal qabsiisnee isin dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa teenyaatti nu waliin turaa isin jenna. Ji'a takkaan dura magaalaa Dirree Dhawaa ganda Abdii Boruu keessatti gochisuu kanneen isaan poolisii naannoo Somaalee liyyuu haayilii jedhamtu tan mootummaa naannoo Somaaliitiin hoogganamtuun yakki hamaan hojjetametu ture. Yeroo sanitti qabeenyi namaa saabamee kuun gubamee lubbuun namaa baatee namni hedduunis madaa'etu ture. Dubartiin haadha ilmaan lamaaniitii fi ulfa ji'a jahaa garaa qabdu yeroo sanitti humni poolisiin mootummaa naannoo Somaaliitiin hoogganamu liyyuu haayilii kan jedhamu kanaan wareegamtee turte. Nasihaa Ziyaadoo jedhamti. Nasihaa Ziyaadoo dubartii yeroo qabsoo qeerroo gahee leencaa baachaa turte keessaa ishii takka. Nasihaan namoota sabboontota qeerroo hedduu lubbuu baraaraa turte. Namoota hedduu yeroo ajjeefamuudhaaf kan barbaadaman hedduu lubbuu isaanii eewwaltee turte eegala bitii jechuudha. Qoonni isiin qabsoo qeerroo keessatti qabdu gahee leencaa akka ta'e namoonni isitti dhiyaatan hedduu dubbachaa turan. Nasihaan arraan tana yeroo Oromoon biyya bulchitu tanatti badii takkaan malee qeesiitti jechuun iddoo dhaloota isiitti shiftaan liyyuu haayilii jedhamu kan mootummaa naannoo Somaaliitiin hoogganamuun ajjeefamte. Humni kun daangaa magaalaa Dirree Dhawaa cabsee seenee ganda Abdii Boruu jedhamu kana keessatti namoota hedduu rashanee, namoota hedduu ajjeesee, namoota hedduu madeessee, qabeenya hedduu gubee, hedduu barbadeessee saamee. Humni kuni boruus dhufee akka barbaadetti rakkoo kana caaluu geessisuu mala. Lubbuun namaa wabiin qabdu. Yeroo Oromoon biyya bulchitu sanatti dubartiin sabboontuun arra gahinsa saba Oromoo keessaa gahee leencaa qabdu sun ajjeefamtee dhiinisii akka sareetti hafuun waan hunda keenya ilaaleessaati. Kalee saba kanaaf waan hundeessu godhaa turte. Kalee saba kanaaf qabsooyte jirte. Kalee saba kanaaf akka sabni kun arra gahuuf waan dandeessu goote turte. Arra garuu shiftaadhaan ajjeefamtee dhiinisii lafatti hafe. Mee kana wajjin wal qabsiisnee dookumantarii suur-sagaleedhaan dookumantarii gabaabaa tokko isin dhiyeessina. Hanga xumuraatti nu hordofaa isin jenna. Kan dura magaalaa Dirree Dhawaa ganda Abdii Boruu jedhamu keessatti poolisii liyyuu haayilii Somaaliitiin gochisuu kanneen isaan raawwatamuun isaanii yaadatama. Gocha gara jabeeyyiitiin qabeenyi hedduun barbadaawee namni ajjeefamee hedduunis miidhame. Dubartiin Nasihaa Ziyaadoo jedhamtu lola shiftoonni Somaalee daangaa magaalaa Dirree Dhawaa cabsanii seenaniin ganda Abdii Boruu jedhamu keessatti ajjeefamte. Gandi Abdii Boruu bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa jalatti kan bulu ganda naannawa yuunivarsiitii Dirree Dhawaa duubatti argamu. Haa ta'u malee shiftoonni liyyuu haayilii lafti tun lafa teenya jechuudhaan hawaasa nagaa irratti dhukaasa banan. Obboleettii Nasihaati irra guddoodha. Nasihaan akkaataan isiin itti duute waan takka malee badii takka malee Dirree Dhawaa keessatti ganda Abdii Boruu yuunivarsiitii jala yuunivarsiitii Gidaaruma yuunivarsiitii bakka aanoo jechuun ispaaltii macarrashaarra bakka sanitti mootummaan naannoo shanii Somaalee liyyuu haayiliin dhuftee seenuun daangaa keenya lafti tun lafa teenya Oromoon asii waan takka hin qabdu gaara gurraacha qabdi bikki tun Dirree Dhawaa miti kililamistiidha daangaa keenya jechuun dhufanii lola bananii lola sanarratti qe'ee teenya keessa lafa teenya irratti rasaasaan mataa isii facaasanii lubbuun isii dabarte lafti salmaas
ooyiruu nuti achii qabna malee teenya qofaa miti hawaasa bal'aati. Ni beekamaa gandi kun dur qotee bulaadha gabaree mahabarii ooyiruu guddoo jira teenya qofa osoo hin ta'in ta ganda guutuuti nama hundaatu achii qaba lola isaan dhufanii achirra bananiin. Gocha gara jabinaan shiftoonni raawwatee ture warri bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa harkanii turan garuu wanti godhamee hin jiru. Bakka namni hundi jirutti osoo koomishinarrilleen ni jira Alamuu Margaa garee jira Kadir kantiibaan ni jira kantiibaa magaalaa keenya ni jira Harbii itti aanaan ni jira Abrahaam Yusuf ni jira Sattataa Zarfii Abdallaan ni jira Xoorazaajii kan maqaa isaan beene ni jira Adamaa Bittanaa jira bakka aduu guyyaa odoo isaan harkanii lola banamee tooksiin dhoomteen lubbuun isii baate. Naasiyaan dubartii haadha ilmaan lamaa hoggaa taatu shiftootaan yeroo ajjeefamtu ulfa lakkuu ji'a jaati wajjini. Isiin ammoo amata 22 fixee 23 ijoollummaan heerumtee ijoollee lama qabdi. Mucaan isii guddaan amata 6 isatti aantu amata 3 amma fixee lakkuu garaa qabdi ilmoo baatii 6. Naasiyaan badii takkaan malee hawaasa isiin jaalattuu fi isii jaalatu ilmaan isii lameenii wajjin haala suukanneessan adda baate. Arra garuu dubartiin jabduun namni hedduun gaaddisa isii jalatti hara galfachaa ture lubbuu dhabdee dhugaas dhabde. Dhiigni akkuma magaalaa Dirree Dhawaa keessatti shiftaan dhangalaasetti dhiiga saree ta'e hafe. Arra silaa sababa du'a Naasiyaatiin dubbiin daangaa magaalaa Dirree Dhawaa furmaata argachuu qabdi ture. Garuu akkasummaanuu hafee warra arra lubbuun hafeef boru jiraachuun yaaddoo taate. Yeroo Oromoon biyya bulchutti lafa isaanirra jiraachuun sodaa taate. Borus akkuma barbaadetti shiftaan uummata kana galaafachuu mala. Kanaaf dhiigni Naasiyaa bahee qaamni dhimmi kun laallatu furmaata akka kennuuf hawaasni iyyachaa jira. Tiis wanni jiru jirru lubbuun isii harka namaa baatee dhimmi daangaa waan nu ilaallachiisuu miti kun hojii mootummaatii qaama ilaallachiisuu qaba. Sanii fi qaamni waan kana ilaallatu gabbu'ee laalee waan yeroo sanitti ta'u hunda waan harkaniif obboleettiin tiyya gizee duutus ijoolleen gizee dhahamtus namni birallee kadhaamee ni jira kafalaxamee ni jira qabeenyi isaa barbadaa'ee ooyiruun gubattee mana namaa diiganii waan hundaa jira beete kana amma nuti ulee isaaniitiin tumamu jira waan ta'eef isaanii harku jira qaamni dhimmi kun ilaallatu hundi gabbu'ee waan kana murteessee obboleettiin tiyya lubbuu takkaan dabarree lakkuu garaa qabdi lubbuu 3 baatee deebisaa kana akka nuu deebisaniif gaafii gaafachuu jirra jechuudha. Sagalee sunuutaa jennee wanni halkanii guyyaa miidiyaa irraa lallabnuuf deebiin tun nuuf haa deebitu dhiinni obboleettii tiyyaa ganna qabee kun haa nuu deebi'u harka namaa waan baateef nama isii kana akkana godhesan seeraan nuu dhiyeessaa olaantummaan seeraa haa nuuf kabajamu. Namni isiirra rakkoo tana isiirra fidee qabeenya namaa gubee qaamota biraa kamiidhamee sinduune malee keessatti ragee seeraa faanuu dhiyaatu bakkitu yoo Dirree Dhawaa taanaan Dirree Dhawaadha kililamisis taanaan kililamisira qaamni ilaallatu hundi Oromiyaa raatos bakka hundarraa dhufanii ilaalanii akka deebisaa nuu kennanii fi waan kana jirra malee waan biraatii miti.